عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا كم نجوم عجرتو حدث وان قبضو وان فائدة قبضو وان قبضو كيسيسي لديرتو دبي أجايبا بريدو شيتي كونجو چودا أكما بيتانو كما قافتاس ترتنگرين كيساني نس واهي أكاتات لينكي وليف دبرسانو جودا چانالي أدادا أرغانيكا أني وليف دبرسودا فكمت لينكي سا وليف ergina jechuu keessatti kan kedha. Linkiin kan maaliyyuu haa ta'u garuu kan irratti aan hundaa'ee hojjetaa jiru warri na gaafates linkii waahii chaanaalii Sheekh Rashaad Khadir akkamitti linkii isaa waliif dabarsinaa telegiraamii irra kan jiru sanaa jechuudhaan kan ka'e jechuudha. Innis telegiraamii hundi keessanuu ni qabdu. Telegiraamiin yookaan irra gadi tuqachuudhaan keessani seentu. Linkii qofaan namni chaanalii argachuudhaaf hin danda'u. Linkiin qofa miti jechuudha. Linkiin argachuu osoo danda'u linkii qofa miti, karaa hedduu jira. Linkii maletti kunoo fakkiin searchii kun asirra ni jirti baasii jechuudha. Isii gadi tuqachuudhaan gubbaa kanatti maqaa gruupii barbaadde barreessisiin jedha. Chaanalii barbaadde fakkeenyaaf kan Sheekh Rashaad Khadir yoon barreesse darsii Sheekh Rashaad Khadir jaleeti kan barreessu kun akkasitti naaf fidee jira jechuudha. Darsii maqaa isaaniitiin banamee jiru jechuudha. Darsii kan isaanii darsii hedduutu banameeti kan jiru. Amma as keessaa darsii isa kanarra gala fakkeenyaaf isatu awwala baname. Yeroon isarra galee jedhu jalee kanatti gatii hanbaneef jennaan nan gaafatu malee juun gochuu qabdu. Yeroo irra galtan akkan isin jalaan banneef jechuudha. Irra galtanii yeroo gootanii kaatan akkamitti linkii isaa waliif dabarsinaa jechuu irratti kan ka'e. Linkii chaanaalii kana qofaa dabarsuuf yoo barbaanne fakkii asirra jirtu kunoo linkii kan jirtu kana asirra fakkiitti kana gadi tuqachuudhaan sana booda namaaf erguun ni danda'ama. Kun maqaa isin keessaa qabdanudha. Akkasitti maqaa nama sanaatiif abbaa barbaadan irra gadi tuqachuudhaan erguuf ni dandeessu. Fakkeenyaaf abbaa tokkoof yoon erge jechuudha. Akkas godhee yoon irra gadi tuqee jalee kanatti kunoo asirra jirti. Si jalee kana gadi tuqee fennaan deemeeraaf jechuudha. Karaa lammaffaa immoo chaanaalii hunda bakkatti akkamitti erguu dandeenya jettanii yoo kan gaafatan taatan chaanaalii hunda isaa asirratti keessa deemtanii barbaadanii kan akkasitti walitti hidhamee jiru argachuu ni dandeessu. Kunoo akkasitti chaanaaliin kun amma erga gadhiifamee danuutu fagaatee jira. Isa argattanii eega jettanii booda isa kana gadi qabatanii teessuu barreeffama kana gadi qabatanii teessuu jechuudha. Bakka fakkeenyaaf addarsuu bisooti Sheekh Rashaad Khadir jedhu sana gadi qabatanii ta'uudhaan gubbaa kana fakkii xiyya bakkee agarsiiftu kana argaa jirtu isii gadi tuqattu jechuudha. Ishee erga gadi tuqattanii booda bakkee simbaasaa garuu bakkee simbaasuunis badiif miti. Abbaa itti erguu barbaadan maqaa isaa gadi tuquudhaan irratti akka ergitanu sin gargaaruudhaaf jechuudha. Maqaa abbaa erguu fi barbaanne as keessaa akkasitti tartiibaan kan jiru kana keessaa barbaadanne fakkeenyaaf abbuma tokkotti yoon ergee abbaas maqaa jedhu kanatti ergaama. Fakkeenyaaf jalee yeroo erginu jalee kanatti yoo barbaanne yaada dabalataa yoo qabaanne itti barreessuu fi dandeenya. Dhiisuus ni dandeenya. Dhiisnee asumaan fakkii erguu kana dha'uunaan achi booda deemuu fi danda'a. Amma namni kun banachuu danda'a jechuudha. Karaa tokkoffaadha. Karaa lammaffaan osoo asin geenyes karaa lammaffaa jira. Inni caalaan akkasitti erguutuma ta'u karaa lammaffaa ammas akkitti erguu dandeenyu. Darsicha silaatti deebinaa achi booda erga dhufnes keessa gallee booda barreeffama kana gadi qabannee taa'uudhaan akkasitti fakkii nasx kan jedhu kunoo gubbaa kanatti kana nu baasa. Isii gadi tuqannaa sana booda abbaa erguu fi barbaanne bira deemna. Erga deemnee booda namni nuti erguu fi barbaanne kun maqaa isaa barbaannee ilaallee dhufnee darsi maqaa nama dhuunfaa irratti ta'us khaasii kan jedhu jira. Khaasii kana irratti erguudhaaf fakkeenyaaf Abu Hudhayfaa kan jedhu kanarratti yoon ergate jalee kana tuquudhaan isii iddoo itti barreessan kana tuqachuudhaan isii kana barreeffama asirratti baatee jirtu kana gadi tuqxu jechuudha. Allah sin tuqxan akka waan isin nama barreessanitti barreessee baasee jechuudha. Sana booda itti ergitu kunoo itti ergameera jechuudha.
namni kun erga itti ergame booda akkamitti banataa, akkamitti liinkiillee argatee namni immoo ergameef akkamitti banachuu danda'a yoo jettanii kan gaafatan taatan, liinkii kana banachuudhaaf fakkeenyaaf darsii aqiidaa barbaade gararreetti jira. Kunoo gararreen jiru kun darsii aqiidaati. Inni lammaffaan darsii hadiisaaf tafsiiraati. Inni sadaffaan immoo darsii nahwiiti. Inni arfaffaan darsii fanni usul al-fiqhiiti. Darsii sarfiiti ittaanaa darsii shaafi'ii madhaba shaafii irratti fiqhiidha jechuudha. Inni xumuraa jiru darsii faraa'idaati. Isa akkasitti argattu. Darsii kana keessa galuudhaaf liinkii yoo kan aqiidaa barbaadates ma jalqaba jirtu kana darsii liinkii asirra jirtu kana gadi tuqata. Sana booda fidee asiin baasa jechuudha. Kun amma fidee darsiin kun darsii aqiidaati. Khalqu af'aal ibaad gosoota adda addaa jira jechuudha. Ammas dudduuba ni deebi'a. Darsii biraas dhaqee irra seenaa darsii tafsiiraa fi hadiisa adda addaa barbaade dhufee irra seenee sana booda asitti jelee kanatti juun jechuutu isaa baasaa. Juun jedhee itti dabalamee akka inni yeroo biraas jalaa hin banne gochuu danda'a. Darsii sadaffaa akkasitti hunduma isaatuyyuu darsii kana akkasitti banataa fanni usul al-fiqhiis irra gadi tuqachuudhumaan geessee bootaa isaatiin isa baasa jechuudha. Fakkeenyaaf imtaa'ul uqul akkasitti gadhiifamee jira. Darsiin maraaqi su'uud gadhiifamaniiti kan jiran darsiin fanni usulaa jechuudha. Akkasii waliif hiraa waliif daddabarsaa khayrii facaafachuudha. Darsiilee adda addaas akkasitti walii hiruu dandeessu hordoftoota keenya. Kun karaa bareedduu, karaa gabaabduu, karaa laaftuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.